maal godhe yoo masanillee ta'e guddisa keeti si jala baradhe aslii akka gaafa gara miidiyaa kanaa dhufteeti dhiyootana guddattee xiqqoo nama guddaa taate malee namnummaan ati dhiifte kutaa Oromiyaa kana 11 lafarrarte hayyoota Oromoo kana guutuu dhooyte bira tartee Amaara dhooyte Tigree dhooyte mootummoota biyya keenyaa tokko jalaa haga gubbaa dhooyte miidiyaa kenna dhooyte dhaya miyati eenyuma namnummaan ati hin dhayin osoo anuu kan nama dha'u taate sirraa baradhe guddisa kiyya jedhi itti bilbilan nagarii ka'etti dhufee yoo nati tole dubbii san bal'isee yoo na dabbare qollofa malee takkaa irribumaa ka'ee jiranii keessatti nama walloleen beeku nama sarrabseen beeku andalagaan kiyya maali yoo ammallee ima qoratan ammaa tanaa still now ajandaa wayii yoo dhufe yoo ajandaan sun natti bareede akka torbaan takkaasamu hin bal'isa yookaan taa'ee laala gizee quufeetiin hin jedhe dhaqee qollofu amma sigare fakkeenya kun ajandama oo'aa fedhe kaan irraa haasee guyyaa lammataa namni itti deebi'u fide faayidii isaa yoo banaa haa ta'u xiqqoo namni itti haa dabbaramuu jedhu hin dhiisa hikkashu hin dhiisa gizee quufee ufii kiyyallee quufee ijoolleen kiyyallee quufa miira poostii minaaminii kana mira ijoollee kiyyaa laalee koomintii jira laalee minaamin jedhee yuuzar hin deqqee laalee bakka izzagaa namni kun irriba dhabee wal nyaate gaddaaf amantitti geessee namni wal fixuudha jedhee gizee na dabbare dhaqee cufu amma sigaree fakkeenya fagoon deemin mucayyoo amma dheengadda kalee dheengadda biratti wal fixaa jiru kan argite guyyaa lama guutuu aga feemasiin asirratti wallolee amaaratti gallu malee jedhanii ufajjeefnu malee jedhanii booyan kana taa'eetu malaalaa ture maa waa du'e hin jira bar mana kiyyallee hin banne gastii namallee hin seenne taa'eetuma bashannanaa ture akkuma difratti maan akkanatti nama 30 mana namaati xalamaan ummanni kun dhuguma seeran beeyne jedhee laalaa ture yoo san ol seene kun yakkaa jedhee dura dhaabbatu wallaalle si galee mucattiin miskiina haa deemtee tarallayxu eega bakka sun hin taanii jedhiin yakka garuu nama namni waraqaan fidate influencerri hedduu walgaheetiin nama jalahatuun ikkoo yakka bar kun akka biyyaatitti yakka dalaganii bar suudina sokkan dalte abiyyiin hudduu harreen seensisa bar seera miti bar daldala gabraati barama kun askoblaayi naacho seeran beeku lakkaa feemasni warra tiktookii oromoo kun seeran beeku jee seeruma idil addunyaatiif kaan illeen beeku jee laalaa ture garuu nati tole maal nati tole beeyta yaa allah yaa rabbii marree ergaa birrii fidaa taskii ergaa achiin bahee hundumana keessa fiigee shiita kana hurgufa beeyta dassaaleny bakka firaan isaanii kuni seera higgawatti illee yoo ta'e wanni godhaa jiran uumaaniti itti dhagayamu gara laafummaan jira allahu akbar achirraa guyyaa lammata gillee allaafii sanaas leessa badde ijaarraa bu'ee onlaayiniin ture minaamin jaa beeyta miskiina kiyya wallaa akkana ta'e bakka dhuguma ta'e annatti himan beeyta komentii jedhan baraan hin turre maal ta'e bara akkana ta'e akkana ta'e hunduu naa ibsa rakkuma kana achiin gaafa akira gaafa wanni sun ijoolleen cinqabte namni ribe dhaqee sekendi daqiiqaa takka carraa naan kenne ol seene bakka akkana godha akkana goonaa walumaan goonaa wanni kun dhaabatu qabaa jennaan namni baay'een deebisee haaromfatu illee biyyee garuu al tasa akka faayiluu tasaggafi galeen andalagaan giisan yoo akka bal'atu barbaadullee dhima bal'isa gizee akka inni bal'atu barbaadu tokko keessaa lama sadii qabu qabattee garafta akka gareen achillee gareen birallee asi garafu akka ho'eetini waraanni wal seenu si galeeniti kee tokko keessaa naxxaltee as fuutee gizee irra deemte deeggaraan isallee sitti duulaa kee asii itti achi duulaa ajandaan kun hin babal'ata yoo si dabbare mootu yookiin yoo bakka asumaaf jidduu kanatti ilaaltee gamaa gamana baalaansi ilaaltee gootee akka namni si morminetti akkana ilaaltee bakka akkana godhaa jettaani namni bakka hin furataa hin cuftaa jechuudha malee gaafuma nama arrabsu san illee takka loluun jira namaa walii ka'uun jira yoone meeshinaallee waan namni sun barbaadu dhageeffadhet yaanni isaa dhageeffadhet wanni isaa sun miidhaa qaba yoo deebii deebiseef higgabban ayigabbaam jedheeni dhageeffadheeti mana wannoo miti ati amma baru
yoo dalagaan si dabbarte yoo taaksii mootummaa kunillee sitti baay'ate dhufteetumatti koo qabdee bisootii keellee hop hop Rabbi si haaraadha. akkasi lamaan nyaam namallee laaflaas hin godhiitiin hin jiran godhi namni keessatti jechoota keessatti of arga garuu yoone riizinii xiqqashoo riizinii nama sanii ammallee akkaataa ittiin nama guddaa waan ta'eef fakkeenya tokko sii kaaya waan namni sii kenna waan idmeelikii namni yoo sitti deebi'ellee waan ati jette sanillee bar namni sun balleessuu yoo fudhatu baatellee akka uf amansiisu tasa yoo argitan akka ona diyyam nama tokko yoo laasraas godhuu barbaadde garafuu barbaadde badii isa jala deemaa jirtaa miira hin eddaami gaafa inni kaartaa kee keessa si seenee takka lama sadii irra tarii fi afraffaa qabi si galeemi sadii fi afran milikkeeffattee irra tarte san dalila godhataa ta'arra balleessirraa haasofte amma si galee wanni duraan ati irra tarteef sun dalila akka dalilatti ummata ittiin amansiifatta miidiyaadha waan ta'eef kaarra irra jiru kan ammootu saaru kan niikulara waan qabdu guutu ittiin darbita waan irra qabdeef kan ammoo amma si galee isa dhugaa rabbi anamma namni baay'een iccitii namni baay'een miidiyaa kanatti ittiin na dadhabe san abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe abbama feemasni waliloliin hin jiru amma ati bari haga fedhe yoo namni feemasni abbaa fedhe arabs gadi bahee deebii namaan deebisu garuu nama saniin akira wal lolaa bar itti eeggadhe guyyaa itti eeggadha amma si galeemi fakkeenya tokko guddaa namni hundi beeku si kaaf mubaarak musammaatiin barreen gaddaa waggaa guutuu wal lolle bar haga waggaa guutuu deeggartoonni isaatiif inni ashmuuriin manarra deemanii ni arrabsan guyya tokko ittiin dubbanne ani gaafa takkitti qofa dubbanne maaliif waan duraan dabarsan san akka evidensiitti fidataa ture an deeggartoota kiyyatti amma si galeemi fakkeenyumaaf ammallee nuti hiriyyaa gaafnelee hiriyyama ture fakkeenya amma si galeemi loloota lola hedduu ture si galee haga addunyaa kana hoogganaa turetti lola baay'ee gooneerra lola lolle keessatti iccitiin nuti ittiin mooyannu ina ani waan ta'u badheef sitti maaraba faallaa nama deemuu barbaadami warabbal kaaba ani warruma siyaasaa kana nama meeqa fakkeenyaa fi wanno kadiir elamo hin beeyta hin beekay anaaf kadiir elamo wallollee bar hin beeka gaafa joowarii dhabu suni anaaf kadiir elamo wallolle gaafsan oromoon namuma isii hogganu dhabdee kan namni kumni ilaalu hundaan joowar lammaffaa joowar shanaffaa jedhaa turte saaqaalle namni kumaroo siitarraan joowar shanaffaa jaaffaa kurnaffaa dhibbaffaa akka biyuu keessitiin joowar taata gaafatan onama kadiiriin kun laayivii dhufee haga namni 5,000 ga'utti calliseetuma akka ta'a namni cinqamee nama dhageeffatu dhabee isa jira duudee dhageeffata beeyta achumaan guyyaa tokko Zara bilillee nama biraa